Jayyoo kana madaamishii yeroo hammaa kanatti seeratti dhiyaattee jirti. Galanni guddaa waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Maaliif biyya keenya irraa gaafa baanu eenyuyyuu abdannee miti jechuudha. Hojjannee jijjiiramnee akkuma hiriyoota keenya maatii keenya jijjiirree obboloota keenya jijjiirree ofii keenya illee jijjiirra jenneeti biyya keenya irraa baane jechuudha. Eenyuyyuu quufee itti tolee tooyi biyya isaatirraa hin bahu garuu of jijjiirraa nama taana jenneeti gaafa dhufnee tooyi biyya namaa kana keessa geenye immoo akkuma hiriyoota keenya nuumi jechuuti dhiisuu danda'a. Carraan nama hundaa tokko miti. Wantoota hedduutu nama qaqqaba jechuudha. Egaa obboloota koo viidiyoo micayyoo kanaaf hin hojjenne jechuudha. Karaa yuutuubiitiin sababni isaayyuu baay'ee biizii ta'ee jira jechuudha. Samuuna kana haa ta'uyyuu malee karaa tiiktookii kiyyaa akkasuma immoo karaa feesbuukii kiyyaatiin sagalee ta'een ture. Karaa tiiktookiitiin namoota hedduu bira ga'ee jira. Dhugaa dubbachuudha fi miidiyaa garaagaraa keessumaa tiiktookii akka feesbuukii yuutuubii hojjechuun baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Waan qarshii yookiin immoo maallaqa irraa argachuudha fotoon taane obboloota keenya gaafa sagalee taanu ofii keenyaan humna keenya waa gochuu gaafa dadhabnu obboloota namoota qaama seeratti dhiyaatanii obboloota gargaaruu danda'anii biraan hin geenye jechuudha. Akkasuma immoo obboloota maatii isaaniitiin illee wal dhabanii miidiyaa tokko qofa jechuudha. Madaami isaanii jala bilbila yaada lafa taa'uu dhoksanii kan fayyadaman hin jiru jechuudha. Ijoollota hedduullee karaa kanaan maatii isaaniitiin wal qunnamsiisee jira jechuudha. Bu'aan karaa miidiyaatiin argadhe dhugaa dubbachuudha fi akkasuma immoo namoota maatii isaanii dubbisuudha fi bilbiluma madaami irratti jechuudha kan lakkoofsa waan ittiin banatan illee hin qabne himoo mataa kiyyaa ofii kiyyaa dhiisee too jechuudha. Lakkoofsa koo achi dabarsee kan itti fayyadaman hin jiru jechuudha. Isaan immoo maatii koo ta'anii jiru dhugaa bahuu yookiin immoo koomentii illee gochuuti dandeessu sinin jedha. Kanaaf anaaf bu'aan koo guddaan miidiyaa irraa argachaa jiru. Isa kana sinin jedha dhugaa dubbachuudhaaf ani hamma irratti miidiyaa irraa waan tokko argadhee hin beeku sinin jedha. Isa kanarraan kanaaf Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaas immoo hin daganne akkam jirtu nagaa keessanii sinin jedhaan obboleettiin keessan nagaadha isinillee nagaa akka taatan abdiin qaba. Egaa obboleettiin keenya kun jechuudha samoona darbee keessatti haala rakkisaa du'aaf jireenya gidduu jechuudha bifti ijoollummaa ishii yeroo biyyaa baatu micayyoo bareedduun akkana jirtu kun rifeensa ishii ilaalaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf suura ishii duraa kana deebitee jechuudha suura ishii isa fuulli ta'ee jiru bukkee kana ilaalaadha. Hamma garuu yeroo hammaa kanatti immoo suura ishii isa walakkaa kana ilaalaa jechuudha. Micayyoon kun haala du'aaf jireenya gidduu turte. Micayyoo kana immoo lakkoofsa ishii wasaappii fudhadheetanii dubbisaa wajjin haasa'aatiin ture jechuudha. Karaa miidiyaa qabulleen karaa feesbuukiitii fi karaa tiiktookiitiin micayyoo kanaaf sagalee ta'een jira. Haa ta'uyyuu malee asiin karaa yuutuubiitiin sagalee ta'uu fi yookiis immoo viidiyoo hojjedhaaf jedhee yeroo hin arganne jechuudha. Hundumti keessan hin beektu. Anillee akkuma keessanii mana madaamii keessadha kanan jiru. Sa'aatii irriba kootirraa yookiis immoo yeroo firii argadheerraa jechuudha kanan hojjedhu malee viidiyoo jechuudha ofii kiyyaa taa'ee tooyi hojii mana madaamii keessaa dhiisee too taa'ee hojjechuutii hin danda'u jechuudha. Sababni isaayyuu imaanatu na arga jira isaan na bira yoo jiraachuudha baataniyyuu hojii kiyya kanarratti waaqayyotu na arge jechuudha. Jarrillee arguu dhiisuutii danda'u jechuudha. Kanaaf biizii turee karaa miidiyaa koo biraatiin viidiyoo hojjedhee fi sagalee ta'aa fi akkasuma immoo namoota hedduullee micayyoo kanarraa lookeeshinii ishii fuudhee namoota hedduullee dubbisaatiin ture jechuudha. Hammatti garuu waaqayyoof galandaa ta'u micayyoon kun haala bareedarra jirti. Haalli micayyoon kun keessa turte biyya Joordaan keessatti jechuudha. Akkuma ishee kan jedhamtu kun dhalattuu Amboo baabbichuudha jechuudha gara Gudarii. Iddoon dhaloota ishii jechuudha ji'a 10 fi biyya Joordaan keessa kan turte baay'ee jechuudha. Sababa hojiin itti baay'achuurraan kan ka'e ji'a 7 guutuu bireedii yookiis immoo marsaan laguu ishii jechuudha micayyoo kanarraa hin dhaabanne jechuudha. Mee ilaalaadha guyyaa 3 guyyaa 4 iyyuu gaafa namarra ture amma akka hojii mana namaa dadhabnu. Akkasuma immoo micayyoon kun madaamishii baay'ee tokko jechuudha mana keessatti kan ishiin darartu nyaata hin kennituu fi maallaqa ishii hin argattu hojii humnaa olii kan ishiin hojjettu biiroo irratti bilbilannaan biiroon taayitoo hojjedhu omtuu sittin banne haala bareedarra jirta jedhanii micayyoo kana achi keessatti jechuudha kan dhoowwatii turanii. Kanaaf micayyoon kun jechuudha baay'ee kan ishiin miidhamaa turte. Gaafa madaamiidhaan birrii konaa kenni jedhuun madaamiin garmalee kan duraatiin caalatti hojiin itti baay'isti. Mana bakka lama qabu fooqii lamatu walirra jira. Isa harfasaa erga takkaa qulleessaa oola. Kana biraan nyaata kan hojjetu waan hundumayyuu kan sirreessu haadha uffatatus
iskii la dhugaa dubbachuudhaaf an akka mucayyoo kanaa na gaddisiise hin jiru jechuudha. Dhiigni afaashii muluu keessanii kan yaa'u sababa hojiin itti baay'atu fuulli ishii hundumtiyyuu qaamni ishii shunturee dhaqee jechuudha hin bubbukoke jechuudha. Namoonni hedduun hojiin nama najjeessu hojjedhu waan akkasii namaan jedhu jechuudha gadi jedhi. Haa ta'uyyuu malee hojiin hamma hojjennu sana dandeetti ittiin hojjennu sanarra gaafa darbe nu miidhuutii danda'a jechuudha. Marrimaan keenya illee kukkutuutii danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu hanga qaba jechuudha hojii kan hojjennu humna keenya walitti gaafa hojjenne nu miidhuutii danda'a jechuudha. Kanaaf mucayyoon kuni madaami birrii gaafa gaafattu isa miilanaa kana jechuudha. Bilbilallee ji'amaa fi areekaa fuutee turte jechuudha. Ji'a 8 ji'a 10 kan ishiin turte mucayyoon kuni. Haa ta'u malee ji'a 2 bilbilli ishii harkan turre miila kana jechuudha. Isa macarrashaa kanarratti mucayyoon kuni maallaqa konaa kenni jettee gaafa gaafattu madaamiin maal goote minxaafii mana keessa minxaafii guddaa jechuudha miicitee akka ishiin bishaan sana wajji fuutee darajaa irratti haasoolee fooq irratti akka ol baaftu mucayyoo kana ajajje jechuudha. Diduudha mucayyoon kun wanta gootuun qabdu jechuudha. Lubbuu ishii baraarrachuudha fi wanta madaamin ishee ajajji sana hojjechuudha jechuudha. Kan ishiin hojjettu agabuu ishiiti miindaa maleedha gatii dadhabbii ishiin argattu akka sanatti mucayyoon kun dararamaa turte jechuudha. Maaliif dallaalanii in gurguratee erga gurguratee dhimma ishii in qabu jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun hoo jettee bo'aa turte jechuudha. Dura silkii sababa harka hin turree fi yeroo silkiin ishii harka ishii irratti deebi'u mucayyoon kun otoo darajaa irratti minxaafii ol baachaatii adeemaa jirtu hin kufte jechuudha. Dadhabdee bishaan keessaa cobaa sana booddee dugdi mucayyoo kanaallee hin citee miilli ishii hin cabee mucayyoo kana afaanii fi funyaan ishiitiin dhiigadha kan yaa'u akkasuma immoo marsaan laguu ishiitillee akka sanatti kan inni keessaa ba'aa jiru. Gaafa kana mucayyoon ijoolleen illee dhufanii na fuudhuudhaaf baduudha. Ani danda'ee nama deemuu hin dandeenye ol jechuu gadi jechuu nama hin dandeenye nama duddi isaa citee jiru nama miilli isaa cabee jirudha jette jechuudha. Mucayyoon kun keessumaaniyyuu yeroo dubbisu dubbachuutti hin dandeessu jechuudha. Lokeeshinii natti ergitee bakka baay'ee tokko of dadhabdee jirti jechuudha. Garuu ijoollee dhumti keenya itti jabaatanii mucayyoo kana jechuudha karaadhuma seeratiin madaamishii amma jechuudha seeran qabamtee seeratti dhiyaattee jirti siniin jedha obboloota koo. Mucayyoon kun yoo maallaqni ishillee kennamee fi akkasuma immoo miidhamte kana mana yaalatti geeffamtee to'i yoo yaalchifamte iyyuu qixxee miti sini jedha. Waaqayyo immoo inni ishii gargaaree haa ulfaatu maqaasa. Akkasuma immoo jechuudha hammallee fayyaa ishii guututti obboleetti keenya kana deebisee akka fayyitu abdii qabna. Obboleonni immoo jechuudha karaa hundumaan hojjettanii mucayyoo kanaa fi sagalee ishii akka dhagahame to'i bakka sana fayyaa ishii jechuudha fooniif lubbuu ishii wal keessatti eeggamee akka ba'uu fi akka namaatti mucayyoo kanaaf sagalee ta'aa dhiibbaa kan geggeessaa turtan karaa miidiyaatiin akkasuma immoo qaama seeratti illee jechuudha aarsaa gootanii itti dadhabdanii mucayyoo kana akka ishiin iddoo sanaa baatu madaamichi illee seeratti akka dhiyaatte to'i wanta ishirraa eeggamu raawwachuu akka dandeessu kan gootan illee guddaa galatoomaa isiniin jedha obboloota koo. Miidiyaa fayyadamuun keenya gaafa rakkanne wal gargaaruu irratti nuuf haa ta'u jechuudha. Maaliif erga miidiyaa fayyadamuun keenya hin oolle wal xiqqeessaa wal arrabsaa gadi wal qabaa oolurra miidiyaan keenya wanta hojii hojjetu wanta nu gargaaru wanta obboloota keenya illee akka kanatti du'a jalaa miliqsuutii danda'u nuuf haa ta'u isiniin jedha. Kanaafiyyuu yeroo jechuudha obboloota keenyaaf sagalee taanu walii keenyaaf borutti waan nurra ga'u sababa hin beekneef akkatti baanu beekna. Har'a jechuudha mana gaarii keessa jiraachuutii dandeenya garuu jechuudha halagaa keessa biyya namaa keessa kan jirru waan ta'eef akkatti biyya keenyatti deebinee gallu hin beeknu wanta nu eeggatu hin beeknu yeroo kanaan achitti. Kanaaf yeroo hundumayyuu sagalee waliif ta'u warra sagalee ta'e immoo namaaf haa jajjabeessinu haada haa godhannu isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo warri sagalee taafii turtan guddaa galatoomaa. Mucayyoon kun iddoo sana baatee jirti isiniin jedha. Yaada koo keessatti immoo dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa jecha maatii kan hin taane haaraa kan dhuftan immoo subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa. Miidiyaan kun kan keessanidha. Kanaaf iyyuu jechuudha yaada dogoggoraa yoo jiraate koomentii jalatti walitti himaa wal gorsaa wal sirreessuun hin danda'ama. Namoonni jechuudha rakkina garaagaraa keessa kan jiraatan akkasuma immoo mudannoo garaagaraa kan qabdan obboloota keenya barsiisuu danda'a kan jettan immoo lakkoofsa koo yoo na gaafattan isinii kennuutiin danda'a. Akkasuma immoo gorsa kan barbaadan obboloota keessanirraa jechuudha keessan dubbisaadha obboloota keessanirratti isiniin dhiyeessa. Hicciitii keessan yookiis immoo eenyummaa keessan eeguudhaan jechuudha
Kanaafi galatoomaa isinin jedha miidiyaan kun kan keessanii share like gochuuti hin dagatina wal hajajjabeessinu isinin jedha amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaan turaadha waan na wajjin turtaniif immoo guddaa galatoomaa isinin jedha jalqabaa kaaftanii hamma dhumaatti ulfaadha boloota koo isinin jaaladha turtii gaarii isiniif haa ta'u dogoggora jiruuf na of kalcha.